Hi, akkam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyoo bakka iddoo jirtan gola jirtan isiniif haa baay'atu. Ani kun nagaa guutuun qaba waaqayyoo eebbifamu. Nagaa kottaan sidaaf immoo har'a waan arge qacam godhee isinii fide isin dubbisuuf asumaan dhufeesi. Mata duree tokko qabadhee dhufnee garuu maaliif guyyaa viidiyoon waraaba jedhee bakka ta'ee wal qabannee deemnee turre ijoollee faana garuu bilbilame keessumaa iddoo tokkotti nu eegee ture. Namni baay'ee achumaan iddoo sana dhaqee isaan kaamera waraabuu natti hin tolle. Achumaan isiniin jedha. Egaa har'a Mansuur nanyedha. Asumaanis isin taphachiisu. Har'a lafa na ilaalu kuttee dhugaa. I'm so sorry everyone. Lafa na ilaalu kuttee dhugaa daakuu ta'e. Yo Mansuur nanyee kan saatiidhaan fi shittoodhaan dagaan kaa'u tokko jira. Anillee maaliif hin jenne dhugaa baay'ee nama rara tureyyuu charchii dhaqee har'a dhufe yeroo niku narka lafa dha'e dhaabadhee hiikaa jira. Akkasuma ilaa caccabeen isiniin jedha yoo isinitti mul'ate dhugaa daakuu ta'e iddoo tokkollee waan tarsee kitte eenyurratti bu'ee waan ta'e yaa lafti simmintoo waan ta'e. Akkasii anyways egaa akka mata duree tokko garuu guutuusaa qabadhee wanti nuuf hin jiru kanuma kana akkas yeroo darbe garuu dhiifama faana live irra galee ture guyyaa lama dura garuu dogoggoraa jira suuraan koo tokkollee mul'atu ijoolleen koomantii naa kennaa turtan yeroo sana maaliif suuraan hin mul'atu naan jechuu dadhabdan jechuun yeroo baay'ee irra deddeebi'ee sitti mul'ata sababni immoo maaliif seetaanii galgala waan ta'eef yeroo sana namni baay'een sassaaqee jira wifi jechuun hin harkifamaa mi ta'e jechuudha asii live irra immoo yeroo galtan network gaarii isin barbaachisa wifi humna guutuudhaan jechuudha live waan ta'eef sanaaf gonkuma saatu nagarsiisu sobeetu mallee ammuma duratti bishii godhu jechuudha. So yeroo sana ijoolleen tokko like gootanii kan baatan jirtu koomantii kan kennitan jirtu. Hin mul'atu suuraan jechuun nama dhiibaa jiru dhugaa waaqa. Dhugaa arabasmaa munnatu baay'een naman taasisabeen jedha hin taasisabeen jedha. Jechuudha tololtanii otoo seetti mul'achuu diduu akkamitti nutti suuraan kee mul'atu hin jiran. Barsaati tokko holiin dubbadhe saati tokko hol ani maal akkam fakkaatu gonkuma isaa mul'atu waan ta'e irra deebisee bishii jedhee jira jechuudha. So anyways rakkoon qabu yaa ani yeroo hundumaa isinitti bilbila harka kootti qabadhee too ta'e normaalii komantii asii dubbisa. Rakkoon qabu waan jiru suuraan mul'ata sagaleen dhaga'ama laaluu hin danda'a ofii kootiif jechuudha. Bilbila yeroo duraanii otoo inni turkitti fayyadamin silaa wifi silaa hin qabnee fi normaalii kan simjee qabadhaan kan biraa tuttuquu hin dhabne hin cufee baay'ee dadhabee dhagaan dhugaa fudhachuu didee chaarjarii fudhachuu waan dideef yoo ganaa kompiitaraan dhagachi ka'uu qaba kompiitara keessan galchee jechuudha. Ani immoo achi hin geessine ittiin dhimmaamne simmeetuma jira malee bilbila Afrikaanaan qaba kan biraas akkasii isa fuulduraatti garuu akkasitti deema namni jechuun waan badees sirrees yookiin waan mul'anne tokko mul'atu jechuun baay'ee nufaata irra seentanii immoo sitti mul'atu waan ta'eef mul'atu hin jettanii. So anyways rakkoon qabu dallansuun nuti dhufte hin jedhina akkasii rakkoo hin qabu fuulduratti bilbiluma ofumaa koofiin normaalii live irra yeroo gale bilbila isa tokko ilaallachaa sagaleen suuraan mul'achuu ilaallachaa deema jechuudha. Isinis garuu garaa qulqulluudhaan yoo ilaaltan ilaalaa yookaan raabaa rakkoo hin qabu. Gin warri koomentii kennitan nagarrame jechuudha. Viidiyoo isiitti mul'atni akkamitti gaafii nagaafachaa turtanii akkamitti koomentii kennaa jirtan. Namaan immoo irra deemanii cufii amma kanarra hin jiran jedhamu laayiviidhas waan ta'eef saati tokko ol hin dubbadhe. Anyways rakkoo hin qabu fuulduratti taanis na fooyyessaa isiniin jedha asumaanii
Kan biraa yeroo darbe viidiyoo lamlamii fi gurbicha sanarra hojjedhee tureeyyu ijoolleen baay'een isaan ishii maal balleessitee isa malee kan jettan jiru. Ani kan hin jedhe sijjammar isheen balleessituudha hin jenne balleessituudha kan ani jedhe okay hin dogoggorte kan ani jedhe hin yoo beekaa irratti hojjeta ijoolleen baay'een komantiidhaan akkasuma jettan hubadhu obboleettiin ni maal ishiin maal goote isa malee isa kan balleesse komantiin jedhu guutee jiru ani ishiin balleessite kan ani jedhuuf maal seetanii Hinni silaa beekaa godha. Beekaa namni waan tokko irratti gizee 7-5 hojjeta. Inni silaa beekaa zim jedhee waan baay'ee hojjeta. Balleessaaf yookiin beekaa zim jedhee waan hojjetuuf isheen maa dogoggortee jechuun jechoota tokko baafte irraa ka'e hinnoo beekaa dogoggorsiisuuf daandirraa dabsuuf kabaja isheerraa beekaa namni ammuma yeroo ishiin sanaasuuf baay'een komantii kan kennaniifis hin jiru waan baay'eedhaan jechuudha. Kabaja ishii kalee jirturra moo ofirreestii inni yoo beekaa daandirraa dogoggorsiisuu fi isa jedhudha kan hin dogoggorte ishiidhaan jedha. Hin dogoggorsiisuu qabdi. Amma isa kalee immoo waliin dabarsan akka obbolummaatti mana warra ishii dhaqee waliin dabarsan wal kabajan walii laatan deessee namni alaabaaraa ishee midhaan. Ishiinis dubbatte dhugaadhaan ishee midhaan. Sheemidhaan dogoggoraa ishii biratti. Kan inni jedhe ishiidha. Kana maa baasuu dhufte. Inni yoo beekaa akka ishiin kana dubbattu. Uumaa guddaa hin qabu inni barra viidiyoo irratti waan argan jedhanii irratti isaan jedhanii wanti faarsu hin jiru. Zimmi jedhee nama jiraatuuf natti fakkaata jechuun nama tilmaama hin qabne. Kanaadha malee ani waan biraa irratti inni gaarii dubbateen kan isaa sirriidha wanti nan jedhe jiru. Ani waa'ee viidichaa waa'ee mata duree sanaa dhugaa ta'e soba ta'e wanti nani beeku hin jiru. Irrattis hin hojjenne ani garuu isaan kalee akka obbolummaatti waliin dabarsan waliin nyaata waliin dhugan miidiyaa nama miliyoona olii ilaalu irratti yeroo akkasii wal arrabsan wal baasan sagalee waliin dabarsan gaariidha waan isinti warkaanime isaan wal abaaranii haadha goggoran sumtamma nama tokko yeroo gaarii waliin jirta walii gootan dabarsitanii boru yeroo wal loltan waliin baastu namni akkasii gaarii miti sirreessuu qaba. Namaafuu fakkeenya maalii ta'u kan inni jedhe kanaadha. Har'a osoo walitti dhufanii akka obbolummaatti wal kabajanii walii laatan dhufan. Har'a wal lollaan isa kalee dhoksaa waliin jedhan takkaa miidiyaa irra baasanii hin beekne har'a baasan wal lollaan. So gaariidhaa kuni fakkeenya maalii qaba kuni daawwattoota isaaniitiif ammam fakkeenya ta'u. Fudhatama ammamii qabu kabaja walii wal buusaa jiru isa jedhuudhaan kan hin jedhe dhugaadha amma fakkeenya anamma garaa guutuudhaan kan fakkeenya normaalii dhuma qulqullummaa ishiin qulqulluu isaa taatu too walii karaa ittiin walitti dhiyaannu jiraate fagoo miti anarraa ishiin amma tootti dhiyaadhe gin otoo walitti dhiyaachuu feene ta'e ani ittiin dhiyaadhu dhugaa waaqa maaliif seete har'a gaariidha dhugaadha nama laatti nama baafti nama faana kolfiti nama faana hojjatti. Boruutiin dogoggorri tokko dhufe yoo wal lolame akka inqulaalii tokkicha cabnaan fat jedhee sanatti fat wal keessaa gadi ha innis akkasuma jedheera amma namni tokko sharuun nan dhufa simbira simfaana viidiyoo jedha simfaana rileeshinshippii godhadhatoo jedhee hin jedhaan namni maaliif seeti mana namaa dhaqee kabajamee ulfeeffamee deebi'eet nama yakka seenaa namaa ala baasa miidiyaa irratti nu baasa waan jedhaniif namni garaansaa hin banamuuf kanaafin fakkeenya saba isaaniiti daawwattoota isaaniiti miidiyaa irra hojjetu namni miidiyaa irra hojjetu immoo wal kabajaa bakka waan hojjetu baraa uummata waan dabarsu baraa deemuu qaba kanaafi maaliif isa jedhuudhaan kan koo malee ishiin dogoggorte ishiin balleessa qabdi kan ishii viidiyoon sirrii miti ani hin jenne akkasiin ishiin dogoggorte kan inni jedhu innoo beekaa dogoggorsiisuuf deema kana viidiyoo 5-6 irratti hojjeta ishiin maaliif akkuma isaatti kaate ishiin maaliif waan kalee wajjin dabarsan dogoggorsi innoo beekaa godha innoo beeka isaa godha ammumti isaa sammasaa ta'u inni dogoggora ishiin homaa dogoggortiidha nama biraatiifis fakkeenya hin ta'a kun
Kanaaf akkasiidha yaadni koon isiniin jedha. Asumaan immoo mataa koo ofii fanna'adhe. Waaqa. Birrii dhannaadhe. Guyyaa sadiin rabuu dadhabe nama dhukkuba. Akkasitti rabuun nama dhukkuba. So ofii fan laaffisee. Fayyoon eeggaddan boochiyyoo. Fayyoon eeggaddan boochiyyoo. So akkasii ana ofii koo fanna'adhe isiniin jedha. Asumaan naa eebbisa. Iddoo tokko tokkottis mee fayyaduun gaariidha. Waa tokko baruunis sirriidha. Akkasiin isiniin jedha. Hin dogoggorina. Namas hin dogoggorsiisa faana hin dogoggorina. Yeroo tokko haariidha wanta hojjettanii jira. Garuu gaappeedha dhaabadha of ilaala. Of tilmaamaan isiniin jedha. So chaanaala koof immoo asumaan warri haaraa taatan subscribe godha. Viidiyoon isinitti tole share like godhaati. Nu wajjin ta'aa isiniin jedha. Viidiyoo baay'ee hojjenne guyyaa lamaan kana hojjenne har'an hojjedhe karoorseen achumaan akkuma isiniin jedhe iddoo ta'e. So akkasii wanna wajjin taataniif galatooma. Warri kana dura nafaana taatan yaada share naa gochaa dhuftan gaafii qabdan immoo na gaafachaa jirtani galatoomaan isiniin jedha. Asumaan bye.